Hayyeen akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Eebbisaatee kun Eebbisaateekidha. Kanaan dura viidiyoo hojjechaa turre gidduudhaan addaan kutuun keenya ni beekama. Garuu dhiifama sin gaafachaa sababa barnootaa Dillaa Yuunivarsiitii barataa Dillaa Yuunivarsiitii sababaan turee fi addaan kuteen ture barnoota wajjin sababa naaf hin jenneef ture dhiifama sin gaafachaa. Hamma garuu walitti fufiinsaan viidiyoo hojjechuuf qophii xumureen jira. Kanaan booddee na hordofaa. Chaanaalii kanaaf haaraa warri taatan subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Barnoota waa'ee teknooloojii wal qabatee isin biraan ga'uudhaaf qophii xumuree jira. Wantoota haaraa hedduu irraa baratu jedheen abdadha. Har'as kan isiniif qabadhee dhufe appii ajaa'ibaa barattoota ta'ee kolleejii, yuunivarsiitii, high schoolii warra barataniif baay'ee kan isin fayyadu assignment ta'u gaafii garaagaraa hojjechuuf kan baay'ee isin fayyadudha. Innis artificial intelligence chat jedhama yookiin AI chat appii jedhudha. Yookiin akkuma asirratti argaa jirtan artificial intelligence chat jettanii play store irraa buufachuu dandeessu. Jalqaba play store irraa AI jettanii search gootu. AI chat. AI jechuunis artificial intelligence gaafii kamiiniyyuu haala salphaa fi adda ta'een isiniif hojjechuu danda'a jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha appiin kun kan inni hojjetu jechuudha. Assignment ta'ee gaafii barbaadan gaafiilee isinitti cimee appii kana yoo gaafatan isiniif deebisaa jechuudha. Fakkeenyaaf gaafii ta'e fakkeenyaaf C++ wajjin kan wal qabatu yoo gaafadhe me write C++ code recently which display first 10 number or 10 or number jechuu dandeenya or number assist typing akkuma argaa jirtan barreessaa jira. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Secondii muraasa keessattitu haala ajaa'ibaatiin hojjetaa jira. Gaafii kamiiniyyuu gosa barnootaa kamiiniyyuu asirratti yoo gaafatan haala salphaa ta'een isiniif barreessaa jechuudha. Fakkeenyaaf akka argaa jirtan koodii godhee lakkoofsa first 10 odd number warra jedhaman output isaa akkuma argaa jirtan akka istiin baasee jira. Gaafii dabalataa yoo ammas gaafanne jechuudha. Fakkeenyaaf how to prepare coffee kan yoo gaafanne akkamittiin buna hojjechuu waan nama ajaa'ibudha. Ibsa adda ta'e itti laata. Akkuma argaa jirtan buna akkaataatti danfisuu dandeenya yookiin wantoota buna wajjin wal qabatan haala adda ta'een ibsa. Ilaala steepii isaa fiizee koofii prepare waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee isin fayyada. Artificial intelligence chat kan jedhudha. Appilikeeshiniin kun gosa baay'ee jira. Innis buusachuu inni baay'ee isin fayyadu. Mallattoo asirratti akka argaa jirtanii appoo artificial intelligence chat kan jedhu play store irraa buufadha. Odeeffannoo dabalataaf subscribe gochuu hin dagatinaa. Barnoota kana isin fayyadeera yoo ta'e like, subscribe, hiriyootan keessaniifis share gochuu hin dagatinaa. Kanaan booda viidiyoo walitti fufiinsaan sababa hojjedhuu fi hordofaa subscribe godhaa. Gaafii fi yaada qabdan immoo commentii irratti nuuf barreessaa. Barnoota C++ wajjin wal qabatee barumsa walitti fufiinsaaf waan gadhiifamuufis yeroo dhiyootti ni gadhiifama.